كتاب 40 حديث كل سدفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديث 13 كل سدفة. عن أبي حمزة أبا حمزة الراودي فمي أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس إلما مالك الله نسر عجالته خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خادم رسول يوكان تجاجل أرقار رسول صلى الله عليه وسلم. كان تأي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إني نبي صلى الله عليه وسلم أديسي قال جدي نبي مال جراني لا يؤمنه إيمان قوتو هن أمن نجران أحدكم تكون كيسان حتى يحب حنق جالتوتي لأخيه أبوليس ساتيف أبوليس ساك مسلماتي فاق جالتوتي ما يحب وان يحب جالتو لنفسه لبو إساتيف يوكان أوفيف جيجو وان أوفي إساتي جالتو حنق أبوليس إساتي جالتوتي خيري أوفي إساتي جالتو فاق أبوليس إساتي جالتوتي هن أمن نجران إيمان قوتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nam tokko imaana guutuu amanuudhaaf maal ta'uu qaba? Waan lubbuu isaatii jaalatu, khayrii lubbuu isaatii jaalatu, hamtuu akka isarraa deemuu barbaadu obboleessaa kan muslimaatiifis jaalatuu qaba jechuudha. Yookaan imaanni isaa hir'uu ta'a. Mee hadiisa kana tokko tokkoodhaan haa ilaallu. Jalqaba maal jedhee eegalee? An Abii Hamzata jedhee eegale. Abbaa Hamzaa jedhee eegale. Abbaa Hamzaa mana wanti jedhu kun maal jedhama jenneetiin barannee jirra. Kunyaa jedhama. Kunyaa abbaa ebaluu kan jedhamu kun kunyaa jedhama. Anas ibn Malik jedhe. Anas ibn Malik yaa'u beekamaadha. Sahaabaa hadiisa baay'ee Nabii sallallahu alaihi wasallam odeessuun beekamu keessa sadarkaa sadaffaa irratti argama. Hadiisa 2286 odeesse. Inni khaadima rasuulaa ture yookaan tajaajilaa rasuulaa ture sallallahu alaihi wasallam. Inni gosni isaa warra Khazraj irraayi. Khazraj jechuun gosa Madiinaa keessa argaman irraa eessumoota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warri eessuma Nabi Muhammad Khazraj irraayi. Suniyaa Huseenaa keessatti waan ilaallamu ta'a. Anas ibn Malik yeroo Madiinatti Nabii sallallahu alaihi wasallam galan haati isaa Muslimta jedhamtu isaa umrii 10 Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilmi kiyya kun kaadima keessan haa ta'u jettee qabattee nabiyyitti kennite sallallahu alaihi wasallam. Yeroo nabiyyi kaddame keessatti nabiyyiin arraba badaatti hin dubbanne waan badaadhaan haala badaadhaan isaan simanne umrii isaanii haala gaariidhaan akkaataa gaariidhaan waliin dabarsanii jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyiin du'aa isaa godhanii umrii isaa keessatti barakaa hedduu argee ilmaan illee rabbi ilmaan hedduu isaaf kennee umriillee umrii dheeraa isaa kennee hayyoonni maal jedhanii hayyoonni seenaa waggaa 92tti addunyaa kanarraa du'ee jedhani. Yaa Allah akkasii umrii dheeraa du'ee jiraatee zamana Waliid ibn Abdul Malik jedhameetiin beekamu barasan keessa du'ee. Akkasii seenaan Anas ibn Malik wal qabatu kana fakkaata. Jechiinni jedhe kun hadiisni Nabii sallallahu alaihi wasallam inni odeesse kun maalidha? Namni tokko imaana guutuu amanuudhaaf waan khayrii ofii isaatii jaalatu obboleessaatii jaalatuu qaba. Beeka khayriidha malee kana obboleessaatii jaalatuu qabu sharrii miti. Fakkeenya nama hamtuu garaagaraa dalagu yoo ta'e hamtuu garaagaraa dalagu sayyoo kan nama jaalatu ta'e sirrii miti jechuudha. Ma hamtuu namaan jaalatan khayriidha. Kanaaf Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa Imaamu Ahmad odeessan keessatti maal jedhanii? Laa yablughu abdun haqiiqata al-iimaani hatta yuhibba linnaasi maa yuhibbu linafsihi min al-khayri jedhani. Gabrichi tokko jedhani haqiiqaa iimaana yookaan dhugaa iimaanaa biraan gahuu jedhan hanga maal ta'utti hanga namaa jaalatutti khayrii lubbuu isaatii jaalaturraa jedhani. Khayrii lubbuu isaatii jaalatu yoo namaa jaalate malee dhugaa iimaanaa biraan gahuu jedhani Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf dhugaa iimaanaa bira gahuudhaaf khayrii ofii jaalatu nama biraatti jaalatuu qabna. As jira kaa dubbiin. Wallaahi hedduun keenya asii kufne yaa Allah yaa Allah. Abbaa Rabbi laaffise malee wallaahi asii kufne. Waanyoo bichaa ta'e addunyaa nama. Yeroo nama keessa jiran waanyoo bichaa namni wal jibbuu bichaa ka sharrii namaa yaaduu malee ka khayrii namaa yaadu hin jiru. Kan imaan Rabbi namatti oole akka nama biraa baddu barbaadu malee ta biraayyuu akka Rabbi isaa kennu ka barbaadu hin jiru. Namni khayrii waliin yaadu kun maal agarsiisa? Iimaan hir'uu ta'uu agarsiisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatanii jiran. Sababa jannataa wantoota namaa ta'uu keessaa malee maali? Obboleessa isaatii waan ofii jaalatu ibidda jedhaallee akka bu'u isa taasisa. Wallaahi waan salphaa miti. Akkasii addunyaan waan fedhes ta'u garuu nuti
akka nama islaamummaan isa jijjiireetitti jireenya keenya jijjiiruu qabna. Khayrii qofa namaaf yaadu. Qalbiin isaa qulqulluu kan namaaf ta'e ka waanyoo hin qabne namni waanyoo qabu wallaahi khayriin isaallee faayidaa hin qabdu jireenyi isaallee ka akhiraallee faayidaa hin qabu. Sababa kanaaf waanyoo qalbii keenya keessaa qulqulleessuu qabna. Obboleewwan keenya kan musliimaatiif nama kamiifuu waanyoo qalbii keessaa of dhiquu qabna. Rabbii waanyoo nama qalbii isaa keessaa dhiqu nu haa taasisu. Boona nama of keessaa dhiqu Rabbi nu haa taasisu. Namni musliimaa maaliin beekamaa? Khayrii ofii isaatii jaalatu obboleessaa kan musliimaatii jaalatuudhaan beekamaa jechuudha. Akkasii akhlaaqa islaamummaa nu barsiisuu keessaa kun isa guddaadha. Rabbi nu haa laaffisu. Hadiisni 40 insha Allah itti fufa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.